Akkam jirtu hordoftoota caffee sirna gadaa kun sagantaa hubannoo sirna gadaati. Kanaafiyyuu hubannoo sirna gadaa kennuudhaa fi guyyaan irraa guyyaa jalqabaati. Wal barnootaa fi uummataan wal barachuudhaan jalqabnaa. Isin ammoo nu faana bu'aa nu hordofaa. Madda buukitee himatuuti. Tole. Akkuma amma si obboleessi kiyya isiniin jedhee sagantaa wal barnootaa caffee sirna gadaa waan jirruuf akkan hordoftan jedhanillee gama kootiin. Tole. Eenyu isin jedhan? Maammadaamiin naan jedhani. Maammadaamiin eenyuti? Maammadaamiin gabiiti. Gabii eenyuti? Gabii galgeeti. Galgee eenyuti? Galgee anaataati. Anaataa eenyuti? Anaataa odaati. Odaa eenyuti? Shixoonaati. Shixoonaa eenyuti? Xoonaa wiitagooti. Wiitagoo eenyuti? Godaanaati. Godaanaa eenyuti? Qashee shiddibbaa kashantameeti. Abbaa torba eegala kaatti gosti maali? Sa'immannaa. Sa'immannaa. Sa'immannaan ka eenyuti? Sa'immannaan ka mandooti. Mandoo ka eenyuti? Ka arsiiti mandoo. Arsiin ka eenyuti? Arsiin ka xummuugaati. Xummuuga ka eenyuti? Xummuuga ka barreentuuti. Barreentu ka eenyuti? Oromooti. Tole achi kennaan Oromoo ta'uu keenya eegolbeen dhimma Oromoo irratti olii dalaguun salphaa ta'a waan ta'eef egaa maammadaamiin gabiitiin sirriitti wal barattanii Oromoo ta'uu isaa shakkiin qabu sa'immannaadhaa mandootti galaa. Mandoo immoo ka arsiitii akkuma inni jedhe arsiin ka xummuugaati xummuuga ka bareentuutti bareentu ka Oromooti. Dhugaadha ilma Oromooti. Bareentu obboleessa Booranaati. Kanaafiyyuu wal barnoonni isaa wal barattan gaariidha jedhee yaada. Anillee ammoo hubannoo sirna gadaa caffee sirna gadaa kanarratti hubannoo kennu ani Muhammad Kadir Amiir Kabir Huseen ka Kabir Ibrooti Kabir Ibroon ka Huseenaati Huseenaan ka Tuuchaati Tuucha ka Annaati Anna ka Daarimi Daarim ka Kushii Kush ka Haashimi Haashim ka Tushaati. Haala kanaan gosatti ammoo bullaalla. Bullaalla ka sikkooti. Sikkoo ka arsiiti. Arsiin ka xummuugaati. Xummuuga ka bareentu ka Oromooti. Kanaafiyyuu guyyaan har'aa sagantaa wal barnootaati. Kanaaf Oromoo arsii eega taanee nuti ilmaan Oromoo arsii gosa keenya qofa osoo hin ta'in kan nuti hubannoo irratti barumsa kenninu akka ilmaan Oromoo hundi isaaniitu of beekan. Namni yoo of hin beekin nama beekuu hin danda'u. Ani gaafa of beeke nama beekaa, gaafa of ta'e nama ta'a. Barumsi jalqabaa ka ofirraa ka'eetiin of baradhee eegisii ka biraa baratu. Kanaafiyyuu mee barumsa ofirraa ka'anii waa baratan kanaaf maal jettaan? Ani gama kootiin barumsa ofirraa jalqabanii waa baratan kana iddoo guddaa kennaafi maaliif namni ofirraa jalqabee barumsa yoo mataa ofirraa jalqabee iddoo guddaa gahuu danda'a. Wanti akkanaa kun dhaloota boodaan dhufuu fi dhaloota amma keessa jirruufiyyuu karaa guddaa agarsiisa. Haalli wal barnoota sirna arsii of ta'uu kunneen. Namni yoo of ta'e wal ta'a. Gaafa wal ta'e immoo waan ofii barbaadata. Gaafa waan ofii barbaacha gabbee immoo argachuun salphaa ta'a. Kanaafiyyuu hundarrayyuu of ta'anii of barachuun of beekuun waan guddaa jettee yaadda. Kanaafiyyuu egaa isinillee dhaloonni qubee namni yoo of hin beekin nama beekuu hin danda'u. Waan namaas beekuu hin danda'u. Namni yoo of hin ta'in wal ta'uu hin danda'u. Gaafa of ta'e wal ta'a. Gaafa wal ta'e immoo waan ofii barbaada gabbaa. Gaafa waan ofii barbaada ta'e tumsa qaba waan ta'eef argachuun salphaa ta'a. Jalqaba of beekuu waan guddaadha. Ani eenyu eessaa dhufe eessa jira eessatti gala akkamiin Oromoo ta'e ba'een kiyya maali? Kanaafiyyuu kanarratti wal gaafachuu qabdanii namoota hubannoo aadaa latiinsa ilmaan Oromoo qaban sirna gadaa irratti hubannoo qaban ollaa keessan jiran gaafachuu qabdanii wal barnoota kanaan eega jalqabne kutaa itti aanu keessatti ammoo barumsa nuti maali ka jedhu irraa eega baane gadaan maal akka ta'e sirni gadaa maal akka ta'e bokkuun maal akka ta'e abbaan sa'aa maal akka ta'e abbaan duulaa maal akka ta'e sadarkaan gadaa dabballee irraa kaasee haga gadamoojitti maal akka ta'e seeronni isaanii maal akka ta'e
gadaan shanan maal akka ta'an hiikaa jaraa wajjin kanaafiyyuu federeeshinii shanan odaalee Oromoon odaa fi Oromoon hariiroo akkamii akka qabu daddachaa fi Oromoon hariiroo akkamii akka qabu malkaa Oromoon haala kamiin akka itti fayyadamu tulluu haala kamiin akka itti fayyadamu sirni gadaa kun dubartootaaf maal kaa'e ka jedhu akkasuma ammoo sirni gadaa amantaadhaan wal simatamoo wal dhaba ka jedhu irratti fuuldura barumsa keenya irratti ergaa bal'aa isinii dabarsinaa. Kanaafiyyuu nu hordofaa sagantaa keenya kana nu faana bu'aa. Kanaafiyyuu nu jajjabeessaan dhaamsa kooti. Horaa bulaa. Tolee hordoftoota keenyaa sagantaa caffee sirna gadaa irratti haala wal barnootaa taasifne kanaan isinis akka of taatanii wal taatan akka eenyummaa keessan bartan abdii qabnaa. Sagantaa keenya kan guyyaa har'aa kanuma irratti isinii gabaabsinaa. Guyyaa biraan ga walitti deebinutti horaa bulaa isiniin jenna galatooma. Tole horaa bulaa jechuun horaa bulaa osoo hin taane horaallee bulaallee osoo hin taane horaa bula. Horaa bulaa jechuun eebba guddaadha. Akka sanyiin namaa babal'atuu fi halkan lubbuun itti oomishamaa bultu. Kanaafiyyuu sirriitti hubadhaa. Jechillee tokko barreeffamni illee tokko loqoda irratti garagara. Horaa bulaa fi horaa bulaan. Kanaafiyyuu horaa bulaa osoo hin ta'in isin horaa bulaa. Bal'adhaa, dagaagaa, baay'adhaa, qananii'aa, maatii keessan wajjin eebba guddaadha. Kanaaf uummanni Oromoo dagaagee bal'atee har'a gahee. Kanaafiyyuu nullee maal isiniin jenna? Horaa bulaa.